keessa deemtee suufa uffattee nama zabbatti jechuudha. Warra kaleessa waliin barate hunda zabbata suufa uffatee. Xulxulleetti gisee aangoo xiqqaa kan ta'e si zabbattee lafa keessa jechuudha. Wajji nyaachuu wajji dhuguu waan jaamu takkan beektu jechuudha. Singalee ilaalcha xulxullee ilaaltan Jawaar Mohaammed ilaaluun bataam dabroon alenya maakii shuguxii Oromoo jechuudha. Dhugan isinitti hima. Kanaafuu warri taabtaabiitis taabtaab kopi naangolina taabtaab waan takka wina arra taabtaab gootanii kopi linki gootan share gootan Jawaar namni follow hin goone ni jira jee yaadu namni hin goone illee jirtan follow gootanii dhimma biyya keenya raayii gaafiin gaafannaan nuti illee akka shuguxii Oromoo takkatti akka qarree takkatti garuu qirraalee nagar buzum qirraalaa lanya Jawaar Mohaammed qirraalee nan jenne Jawaar Mohaammed ko ani akkan jaaladu siifi meetillee jirani beeytalleedha garuu qirra waan na jeetti ashoo jiraate Hamza Haji fa barreessite kaabuttaa fi asli barreessite ana shuguxii Oromoo maqaa xiyyaachira barreessu dhabuun kee qirna jee jira akka xiqqoote Jawaar biraan naagees ana isaan raanaatu qabsaa'e bar ana daandii qabsoo TikTokii ana barsiise qabsoo TikTokii kana raa'u qabsoo naatu fide Sinigale sagalee naaf hin ta'in hagan sagalee siidaan hin jenne ወይኔ ሳይ ቆሳን ጅራን ጀዌ ባይዘዌ በጣም ነው ሞዶኝ ቤተኒ ወንቲ ጀዊን ጃለቴ ሁንዲ አናፍታ አኔ ስቀል ቆስማ ፊስ ንገሪ ከናፎ አመሰው መተካታፊ ሁንዲ ከሰኑ ቆጳላ ወላስ ቀየሙን በርባጅ ስቶኩማን ሀዴምኑ ነገኛ ቢየከኛ ረቲ ወጀቹ ደንደሁ ቀምና ኑቲ አማ ሞቱማ ኩፊ ሱፍ ደሙን ጅሩ በርበዴ ሱፍ ደማ ሂንጅሩ wanti godhu deemnu tokko yoo jiraate nageenya irratti hojjechuudha ummanni keenya nageenya dhoobate beele jechuu namni nageenya barbaadu tokko nageenya irratti akkamitti walii galuu dadhaba aangoo irratti walii galuu dadhabuun ni ta'a maybe because aangoo irratti namni maybe waliin onkwaan ummataa miti haadha filmoonu aangoo irratti walii galuu baatu danda'a obboleeyyan lameen aangoo irratti walii galuu danda'an garuu nuti kan gaafachaa jiru sa'a kanatti barbadeessuu balleessuu cabsuu buqisu osoo hin tahin nageenyi ummata keenya nageenyi saba keenya akkamitti dhufa Singalee namni tokko waa'ee chigginyi dhaabuu hawaasa guddaa Oromoon barsiisa yoo jo akkanatti dhaabaa yoo jo sirrii miti waan sirriin taane sirrii miti jennee dubbanna jechuudha ummata kana qamadii isaa jaalachaa garbuu isaa jaalachaa midhaan inni hoomishu jaalachaa ummata san jibbuun immoo waa'ee nama jechisiisa afaan Ingiliffaatiin no way ta'uu qabu kun Singalee ummanni kun kan arra achirraa mancaa'e manni isaa arra barbadaa'e kun ummata misooma jechuun ummata irratti malee waa bireechisuutti waa tolchuu irratti miti ummanni kan dhoobate biyya tolchuu biyya biliclicii godhu osoo hin ta'in nageenya dhoobate ummanni Singalee waan isin gaafachaa jiru irratti osoo hojjettan dila kana waliin xaarsisu jechuu barbaadeeti nageenyi nama hundi unkwaan ummata miti jaarsaaf jaartiin yoo nageenya hin qabne adda ba'an jaartiin takka jaarsaaf nageenya yoo hin kanneen jaarsi tokko jaartiidhaaf nageenya yoo hin kanneen ilmaan saddeeyyoo qabatanillee adda deeman jechuudha Singalee unkwaan nageenyi ummata keessatti miti nama lama jidduutti vaaliyuu guddaa qaba nageenyi Singalee wanti akka nageenyatti bakka nageenyaan bahanii galuu nama gammachiisu tokko hin jiru kanaafu waan ummanni gaafate irratti hojjedha misooma jechuun ummatiin maal jaalata ummanni kun maal barbaada ummanni ka barbaadu nageenya qofa so namni awaan takkan dhibe Singalee maaltu na dhiba seetanii biyyi bareeddee jirti yaa bareeddee jirti yaa kana dhoysuun barbaachisaa miti garuu maaltu jira wanti sirriin taane yoo jiraatellee sirriin taane jedhamee irratti hojjetamuu qaba Singalee miti guys maalifi nagiyaa wanti caale takka illee hin jiru dhimma nagiyaa irratti waboonis hojjechuu qabdi kaafaa'unis hundinuu hojjechuu qabda waa'ee nagiyaa irratti nagiyaa uummata irratti hojjechuu qabdan خلاص
ummanni waraanummaan takkaa ummata keessa akka hin deemne ofirraa godhamuu qaba bakka. Waraanni takkalee walaa makalaakiyaa walaa waboo walaa maal godha ka bikkitti qabsaa'u jira bikkitti mootummaan jiru bikka biraa bikki isaan deeman bikka biraati. Asla hin barbaachisu waraanummaan maal godha qotee bulaa keessaa maal godha bahu qaba waraanni achi keessa maal godha achi keessa maal barbaada. Kanarratti hojjanna jechuudha. Hin gaafannas adras kalees dheengaddas gaafachaa turre jechuudha. Kana jechuun si jiisuu si buqqisuudhaa miti hin sodaatinaa no way. Come on please. Maaliif akka ta'e hin beeku wallaahi namni tokko duraan Oromoon tuni waan tokko irratti tokko taanee deemuu turre. Sinigalee bikka takka irratti waan tokko nu godhuu qaba. Amma garuu waa hedduu irratti akka ta'an jiru jechuudha. Gaafa waan takka dubbatu jala kana deemanii jechuudha. Sinigalee kanaafuu yaa ummati keenya akkuma beekamutti gargaarsi illee inni godhama jee jidduuratti xiinxalaan siyaasaa guddaa obbo Jawaar Mohaammed gama tiktaakiidhaan dhufuudhaaf simannaa isaaf godhuutti jira. Saniif gargaarsallee sanduuba godhuu deemna Sinigalee. Amma haala biyyarratti namni xiyyeeffata harkatuu qaban keessaafuu ummati keenya kan Harargee fi kan Arsii keessatti Harargee keessas akkuma beekamutti qabeenyi uummataa barbadaa jira ummanni keenya dhumaa jira. Torban sadeen takka guyyaa 15 takka dura ummanni keenya gara bookee kana gara lixaa kanatti wanti deemaa jiru sani min beeytan sanillee hin gaafanna Jawaar Mohaammed bal'isee akka nu deebisu abdii qabna. Inni illee akka irraa dubbatu abdii qabna jechuun wanta deemaa jiru Sinigalee. Diinagdeen uummata tokko mancaa'ee jechuun uummanni biyyi sun baddee jechuudha. Biyyi suni kan biyya taatu diinagdeedhaan yoo ni diinagdeen qabaanne macheem Ameerikaa irraa diinagdee ekspoort godhuun deemtu. Yookiin Masrii irraa yookiin Duubaay irraa miti. Nama biyya santu hojjetee biyya san guddisa waan ta'eef. Sinigalee sobaa hin dhufu Jawaarii maaliif hin dhufne isin Jawaar Mohaammed TikTok irratti miti mana keenyatti Kaayirootti afeeruu deemna maal gootan ayyee Kaayirootti sangaa guddaa qallee anaa afeera maal gootan shimmallattoon no gaggabuu deemta TikTok sigarame ቤታችንን እንጋብዘዋለን አባ ኬኛ አባ ቄሮ ኦሮሞቲ እንዴ ምንድነው ማልታ አዝረው ማኒ በር isini kanaatu akka xulluxullee nu laala malee nuti bar abbootii biyyaati hojii jirra nama gudguddaa hojii jirra bar isiniin kun warra tiktaakii feemasoota tiktaakii kana isintu xulluxullee godhe nu laalaa jira malee nuti bar kunnee jirra nama gudguddaa hojii oollaa haasawni keenya nama guddaa waliini diksa bakka sheer wanti godhu nama gudguddaa waliin isintu bar xulluxullee gootanii nu laalaa jirtan malee bar waan xulxullee gootanii nu laaltaniif amma dubbii Jawaar tiktaakii dhufu isinitti sammuu keessanitti fudhatu diddani bar kan fudhatu diddan saniif xulxullee godhaa nu laalaa jirtan xulxullee agar wallahi laazim rakkanne jira Maki saati ya amat saati tikasho wodain dufabar na jila wanti simbeew qabdan jijjiirama fiduudhaaf nuti ummanni keenya nageet akka ta'uudhaaf Sinigalee TikTok irratti miti isma ya law samaut naga jijjiirama nageenya ummata keenya fiduudhaaf Burji Khalifa xarafa gubbaa baanillee yoo dubbachuu qabaanne mari'achuu qabaanne mari'an yoo dubbachuu qabaanillee achi gubbaa qilleensatti baanee akka isin olii yoo akka ta'u nu laaltan mormi keessan isin cabuut achi gubbaa ilaala warri duuba ama Burji Khalifa warra Duubaay jiru nu caala beeka ani footoo hin arkee biran dheene xarafni dheerinni isaatii fi gubbaa isaa namni bahuu hin danda'u ummata keenyaaf nuti achirra hunda bahuu deemnaa jechuu barbaannetti Sinigalee mush TikTok dha miti
kana jechuun maali ummata nagiya barbaadu waan ta'aniif ummata dimokiraasiin amanuudha nuti ummata sabaaf sablammii hojii waliin jiraatee oolee bulee jiraatee galee dalagatee baratee galuu barbaaduudha nuti oromoon sinigalee nagiya irratti barbadeessuu irratti sa'aan qabnu barbadeessuu irratti marii godhuudhaaf miti barbadeessuu irratti miti sinigalee nagiya ummata fiduudhaaf burjii kaliifaa macarrashaa ላይ እንወጣለን ስንጀቻ ጀር ያ durriyyuma isin jettan kanaatu ummataaf sagalee ta'aa jira baay'izawee wanti isin beekaa qabdan durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu wallahi sagalee ummata kana jabeessa nu jabeeffachuu qabdan nuti akka oromootti hay maal taataniiti wallahi durriyyee kadhattu warra jettan kanaatu ummata oromootiif sagalee ta'uu jira saa kanarratti kamtu sagalee ta'uu jira mee lakkoomsaan jira warri sagalee ta'uu jiru warri sagaleen isaa haalaan gizee dubbate miidiyaa barbadeessaa jiru lakkoomsaan jira bar mee eenyu mee naa himaa ጀዋር ማመድ ጉዳይ አዳበር ጀዋር ማመድ ኑቲ ገድምቡስና ጀዋር ማመድ ማለት እኮ በጣም ትልቅ የተከበረ ጢንጠላ ሲያሳ ጉዳይ ከን ኡመን ጉቱ ቢይ ኢትዮጵያ ጉቱ ሶዳቱ ዳበር ጀዋር ማመድ ቻንጅሩ ኑቲ አከ ቀሬ ቀሬ ኦሮሞቲ በረከነ ኬሰቲ በረ ዱራኒ ቄሮ ሄዱ ትሬ ብልጽግና ታኒ አማ ሆኖ ሱፋ ፈተኒ ማይኪ ቀበተኒ ዱበታ ጅረኒ ጁ መቃይሳኒ ለያሙን በርባዱ ቱራን ሳይበ ቱሬ bara qabsoo waliin qabsaa turre waliin mari'achaa turre kun amma suufa qabatanii ti dubbataa jiran maayikii qabatanii jechuu wallahi laazim ana qofa biyya baqaa kana keessatti kun baqa baasin jiru asuma jirra warri karee waliin marii goone hundi kun maayikii qabatee suufiin isaanii suufii isinitti fakkaatiin karabaatan isaan uffatanu qomateen no miyakkalaw tawwi biyyaachaallo habibti wallahi laazim yenin qomati akla karabataan isaan godhatanii deemaa jiran amma saa kanatti isni garee so maal jechi barbaadeeti nageenya ummata keenya irratti haa hojjennu leen achubuteen isaanii dhabamtee jirti kanaafuu warruma isin durriyyee kadhattu saddaqa kadhattu maarra jettan kanaatu ummataafis sagalee ta'u jira rakkoo yoo dhufteellee fiigee kan dhaabbatu isaanii yoo balaan buute mubaarak jettanii yoo balaan buute asli jettanii yoo balaan buute maakii jettanii yoo balaan buute haadha jettanii amtanii jechuudha saniif ummata kanas of nunxuxuqinaadha nun arrabsinaadha ummata kana ndaatti sadbuun sagaleen khayene jira hinjiru guys ana ragaan jirtani khanaafu maalachuu barbaadeeti namni akka durriyeetti amantii isaatiif biyya isaarratti wareegamu hinjiru wallahi wabillahi namni akka durriyeetti amantii isaatiif biyya isaatiif qabsaa'u jiraachuullee hinjiruullee nama qom nagar ayisaraam የምትለው ሰው ነው qom nagar የሚሰራው ummata kana kan ummataafis sagalee ta'u jiru bikka gargaarsi barbaachisettille kalee isaanii saa isaanii yeroo isaanii qabatanii kan ummata gargaaraa jiranillee jechuudha dhugaa wayititti mun bareeda bar kadhattu osuma jettuuti miiliyoona meeqa guuramee ummataaf ergama jechuudha kanaafuu namni baalagii ofiisillee waan gaariidha kan Itoophiyaa qabdu keessa kan Oromoon itti boondu keessa nama tokkodha min dhufuu isaatti gammachuu qabna qeeqata kan qabnu because nagee ummataatiif bikka hunda bikka barbaade dhaabbatee ummata kanaaf nagee kannuun takkinuma ummanni akka nagee ta'uuf furmaata irratti fidee furmaata waliin mari'achuu waliin dubbachuun manam ችግር የለም jechuudha asnagalee miti yaa
እሺ ኮመንቲ keessan babbarreessaa tujjaaroon waan hin deemuuf kana booda koመንቲ keessan waan alkunatti fakkaatu mee ammoo babbarreessaa በጣም ሀብታም ልሆን ነው እኔ ቦደሞ በለጽግና ታቴቲ ሀብታሚ ታቴ ቆፈናን እንጀናን ኢንቃን ፈተኒ ስናከስ ነማን ጀተኒ dafa amma babarreessa warri giiftii naa kennuudhaaf kaayyoo qabdanillee ammuma naa kenna booda hin arku waan hin ta'eef jechuudha. Somebody say pole keessumaan dhufaa jirti deem waa hojjetu oduu dhiisiti kunooti qulqulleessinaa jira bar feesbuuka karaa tiktaakii karaa cufamee jira bar labsinee jira kun amma labsaa jira waan takka rabshaa hin barbaannu gaayis okay asitti mana babbanattee iyyuun dhageenyu tarkaanfii isinirra fudhanna jechuu isin galee tarkaanfii isinirra fudhanna mana babbantanii akka waccanii barbaannu warri geemii qabatta yoo jiraatanillee geemii keessan cancel goda ya dura buutuu tiktaakii shuguxii oromootu isinii maan jira nagirriyaachwaallo tiktookiin kee akka jiraatu yoo barbaadde geemiin qabeettee xullu hin jeen Johar maammartu dhufaa jira yaalku no cancel godit geemii kan kennamin dhufee taaptaap si godhin jiru ya استغفر الله العظيم مدنوهي ساعة كافي guys جي جراما jechuun diktaatara ta'an jirru bargaruu maalni waa'ee dhimma biyya keenyaa dhaggeeffachuu qabnaa marii maal akka ta'es barree acha dheenyee dhaggeeffachuu qabna isin waliin taaptaap koppii linkii goone kana booda furmaanni oromoo maali guys kana booda furmaanni oromoo maali Jawaar maal jechuu deemamee dhaggeeffanna furmaanni oromoo maali akka bara TPLF sanitti karaa cufuudhaan bilisummaan dhuftoota kaleen jirtu amma sa'aatitti because amma sa'aantun hamtuudha isin galee በጣም ከባድidha istirateejii duraa sun amma istirateejii duraa saniin qabsoon hin danda'amtu yaa TikTokii Jawaar Mohammed follow godhashu warri follow goone eessatti dhufaa bikkatti dhufunuma laaltanii haa booda laaluu wayyu maa jarjartan laata jarjaru okay laata jarjaru tajarjaru min ash-shaytaan akkasuma immoo hin dogongore saati megatti ya rabbi wayne qulfi maqaa maaliif jijjiiratta kuno wanti kiya zero jaati galare kiya guutame xaqaqa godha subhanallah ega maqaa kadhattu nu moggaa'e nu kadhanna galari gattuqa guys
seeni qulfii sina garree ture dhugaa rabbii. Come on. Aki dhugaa dubbachuuf abdii biyyoon tokko gara nagaa fi walgabii nuti hundi isaanii osoo nageenya bakka jechuun marii godhanii uummata bas ta'anii amma isaa kanatti nageenya uummata akkamitti dhufuu qabaa? Furmaanni Oromoo maali? Fura duratti Oromoon maal godhuu qabaa? Senegalee. Maqaa wabootiinis ta'e waboonis ta'e kan makiinaa gubu jiru kan mana gubanii poost godhu jiru kan waboon akkamitti ilaalti? Maaliif waan sanirraa hin dubbanne waan sanirraa maaliif hin xiyyeeffanne amma isaa kanatti warroota akka gubnee akkana gubnee jawutu jira Senegalee. Gaafa duraanii gubuu fi barbadeessuu irratti kan amannee jirruuf kan itti qabsoonee turre bara duraanii irratti yoo ta'e bara duraanii sanii qabeenyi Oromoo harkan turre. Akkuma beekamutti TPLF harka ture. Oromoon waan irraa fayyadamuu jiru tokko illee hin turre. Kanaafuu ofii keenyaaf fayyadamne isaanis hin fayyadaman jennee barbadeessu turre jechuu qabsoon karaa cufuu gommaa gubuun ture sun jechuu.